kadhatanuu godhameef Dr. isa kadhatanuu godhaniif karaa itti Waaqayyo sana eebbisu ammas hafuura kadhataa Waaqayyo isiniif haa dabalu jechaati. Adda Roomee boqonnaa 9 kutaa lammaffaasaa jalqabna. Kutaa lammaffaasaa oduu jalqabin kaleessa wanta laalaa turre keessaa wanti baay'een especially lakkoofsa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti an Kiristoosiin dhugaadhuma dubbadha anin sobu yaanni garaa koos hafuura qulqulluudhaan dhugaanaaf ba'a waan jedhu rogan laalaa turreeyyu. Yaanni koo hafuura qulqulluudhaan dhugaanaaf ba'a gaafa jedhu boqonnaa 8:10 irratti hafuurri kee hafuura Waaqayyo wajjin waliigalee jedha. Asirratti immoo yaanni koo hafuura qulqulluu wajjin maal jedha waliigalee jedha. Iddoo biraatti maal jedha yaanni Kiristoos keessa ture kun isin keessas ajiraatu jedha. Akkasitti isa wajjin waliigalee akka jennee hin jennu. Hafuurri koo hafuura isaa wajjin hafuura koo jechuun maal jechuudha? Yaada koo keessa garaa koo jechuu akka ta'e 9:8 wajjin wal bira qabnee yoo laalle bal'inaan kaleessa ilaalaa turre hin arginee hin jenne jechuudha. Kanaaf waan tokko immoo jecha Museen jedhe jecha Phaawulos jedhee fi gochaa Kiristoos ta'e wal bira qabnee ilaallee turre. Akkuma Museen jaalala saba isaatiif qabuuf jecha maqaa koo galmee jireenyaa irraa naaqe jedhe, Phaawulosis jaalala obboloota isaatiif qabuuf jecha Kiristoositti bara baraan gargar ba'us akka inni yoo ta'e illee akka jaalala obboloota qabuuf mul'isa. Akkasuma Kiristoosis ofiisaa dabarsee akka nuuf kennu jaalala addaa. Jaalala kana nus sabni isaa qabaachuu akka qabnu ilaalleerra jechuudha. As keessatti karaa addaatiin kaleessa karaallee Abrahaam irraa dhalachuun sanyii Abrahaam nama taasisu. Waadaa Abrahaam qabaate kaka Abrahaamiif galame nus qaboo qabaanne malee. Israa'el qaamaa ta'uun Israa'elii dhugaa nama taasisu. Amantii dhugaa isaaniif kenname yoo qabaanne malee. Waan jedhu bal'inaan laalleerra. Ergaa keenya wajjin wal qabsiifne nutis Adventistoota ergaa wajjin walii galan yoo taane malee maqaa qabaannu akka qabaannu kan godhe dhugaa bu'uura irra yoo dhaabanne malee Adventistii maqaa jechuun dhugaa akka qabaannuuf ragaa kan taane kaleessa ilaalaa turre jechuudha. Achirraa qabne abdicha keessatti Waaqayyo akkamitti saba isaa akka filate. Fakkeenyaaf garaa Ribqaa keessatti Yaaqoobiif Esaawun indoom gaafiin asirratti ka'ee ture. Gaafii kana tuqnee kaanee itti fufna. Esaawun Yaaqoobiin nan jaalladhe. Esaawun immoo maal godhe jedha? Nan jibbe yookaan immoo hin filanne jedha. Ka filate eenyuun filate? Yaaqoobiin filate. Amma Yaaqoobiin filachuunsaa kallattiidhaan Yaaqoobiif eebbaaf qopheesse miti. Ilaamee hin filatme garuu immoo Yaaqoob karaa Waaqayyoo isaan jedhe irra deemeera. Hin deemne. Karaa ofiisaa filate eebba daandii dalgaan ofiisaatii argachuudhaaf ka'e jechuudha. Kanaaf booda innis deebi'ee akka inni soba biraa keessa seene. Mee Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20-21 dubbisna. Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20-21 akkana jedha. Lubbuu isa cubbuu hojjetu hin du'u jedha. Ilmi yakka abbaa hin baatin. Abbaanis yakka ilma isaa hin baatin. Qajeelina nama qajeelaa isumaaf haa lakkaa'amu. Jal'inni nama jal'aas isuma irraa haa barbaadamu jedha. 21 garuu namni jal'aan cubbuu hojjetee hundumaa irraa deebi'ee seera tokko hundumaa yoo eege wanta dhugaaf qajeelaa yoo hojjete inni dhuguma hin jiraata malee waan hin ta'u jedha. Hin du'u jedha. 24 irraa namni qajeelaan immoo qajeelina isaa irraa deebi'ee wanta qajeelaa hin ta'in yoo hojjete wanta ciggaasisaa isa namni jal'aan hojjete yoo godhe inni hin jiraataare. Inni amanamummaa dhabe waan yakkeef cubbuu hojjete sanaan du'a malee qajeelina inni hojjete sana keessaa tokkollee inni yaadatamuuf jedha. Iddoo biraatti illee maal jedha?
namni cubbamaan atiin duuta yoo an jedhe yoo cubbuu isaarraa deebi'e jireenyaan hin jiraatu ture jedha. Namni qajeelaan immoo atiin jiraatta yoo an jedheen yoo garuu qajeelina irraa deebi'ee daandii cubbuurra deebi'e cubbuu isaatiin maal ta'a jedha? Du'a jedhaayi. Kanaaf Yaaqoobiin Waaqayyo maal godhe hin filate. Mee keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 6 waa laalla. Keessa deebii boqonnaa 7 lakkoofsa 6 amma 7 gadi laalla. Akkas jedha. Ati Waaqayyo gooftaa keetiif saba qulqullaa'aadha. Waaqayyo gooftaan kee akka ati adda baatee saba dhuunfaa isaa taatuuf saba biyya lafaa irra jiran hundumaa keessaa si fo'ateera jedha. 7 Waaqayyo sababii ati saba irra keessa lakkoofsaan baay'attuuf si jaalate yookiis si fo'ate miti. Ati saba lafa irraa keessaa lakkoofsatti muraasa. Waaqayyo garuu waan si jaallateef kakuu abboota keetiif kakate waan eeguu barbaadeef ijoon dubbiin jirtu jechuudha. Kakuu abboota keetiif kakate eeguu waan barbaadeef irree jabaadhaan namoota garbummaa keessaa harka Fari'oon mootii Gibxi jalaa si oolche jedha. Waa'ee Fari'oon illee as keessatti hin kaa'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf maal jechuu bara Waaqayyo hin filate. Asirratti gaafatame wayii irraa mee Roomee boqonnaa 8 keessa dhaqnee iddoo tokko laalla. Roomee boqonnaa 8 itti deebina 9. 8 irratti 29 irraa 8 irraa warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe jedha. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera jedha. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera jedha. Warra qajeelota isaan godhe immoo ulfinaan isaan ga'eera jedha. Jalqaba warra yaada isaan qabe jechuun nama fayyuudhaaf jalqaba adda kaametu jira. Nama baduuf adda kaamee jira jechuudha moo maal jechuudha? Look, asirra amma dubbiin ijoon doktoriinii barnoota addunyaa kana sobaaru baay'eef sababa ta'e. Asirraa fi boqonnaa 9 amma dubbisaa dura jira jechuudha. Maal jedhu namni fayyus namni badus duruma jira. Wanta ati gootu tokkoyyuu hin jiru jedhu Waaqayyotu fo'ate jedha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni maal godhu? Naa kadhadhaa godhaa jedhaa birrii kafalu. Namni kadhaadhaaf kaame eenyu qofa? Nama kana qofa. Waaqayyo karaa addaan waa isa fo'ateeru. No, namni hundinuu dhuunfaatti meeshaa fooyamaa Waaqaati. Gaaf Kiristoos fannoo irratti du'u addunyaa hundumaaf maaltu godhame? Waamichatu godhame. Namni waamichi kun kan kooti jedhee dhufe hundinuu tajaajila kanaaf maal ta'eera? Directly Kiristoosii wajjin qunnamtii addaa akka qabaatuuf waamichi godhameera jechuudha. Especially karaa addaatiin namoonni waan garaarraa tajaajila addaatiif adda baasee akkuma jiranitti ta'e jechuudha. Akkuma jiranitti ta'e jechuudha. Gara boqonnaa 9tti yoo deebine waa'ee Esaawuu fi Yaaqoobii keessatti Esaawuu fi Yaaqoobiin keessaa Waaqayyo eenyuun filate? Yaaqoobiin filate. Kana jechuun Esaawuun bada jechuudha. Miti. Hangafummaa isaa eenyutu gurgurate? Esaawutu gurgurate. Nyaataaf jecha jechuudha. Otoo gurgurachuu baatee dhaalli eebbi eenyuun gaa ture? Esaawuuf kennama ture. Waaqayyo kaayyoo barbaadeen waan kaayyoo ittiin galma fakkeenyaaf sanyiin lubummaa Ibroota keessatti yeroo qorannuu yaadattu yoo ta'e lubni gosa kam keessaa filama ture? Leewwota keessaa filama ture. Garuu Kiristoos hidda kam keessaa dhufe? Hidda Yihuudaa keessaa dhufe. Yihuudaa keessaa lubni filama ka jedhu hin jiru. Garuu kaayyoon waan isaan ittiin filate galmaan hin geenne waan ta'eef Waaqayyo maal godheet hin jedhe karaa ittiin hidda ittiin galmaan ga'u filate jechuudha. Addallee kan Yaaqoobis kan Esaawus isuma kana jechuudha. Waaqayyo si filaa yoo kaayyoo saniif galmaan geette waan hojii ofii galmaan ga'a yoo hin taane immoo karaa ofii barbaade filata jechuudha. Asirratti especially gaafii dheengadda gaafatame irratti yoo deebi'uu barbaade waa'ee Fari'oonii wanti tokko ka'ee ture. Caafanni qulqullaa'aan Fari'ooniin ani maqaan koo lafa hundumaa irratti akka labsamutti humna koo si irratti agarsiisuudhaaf ol si kaase jedheen. Hin beekna Fari'oon waan eenyudha nama jedheen. Maal jechuu barbaade? Fari'ooniin gara aangootti kabaase eenyudha? Waaqayyo. Garuu ammoo garaa isaa akka jabaatu ka godhe filannoo isaati. Macaafni qulqulluun maal jedha? Garaa Fari'oon maal in jabaati? Waaqayyo garaa isaa maal godhe in jabeesse jedha miti? Irra deddeebi'ee
dha'icha yeroo itti ergu dha'ichi itti deebaasaa dhufe Fari'ooniif maal ture? Waamicha ture. Waamicha isaaf godhamu ture. Waamicha kana fudhachuu hin dandeenye waan ta'eef Fari'oon maal ta'e? Garaansaa hin jabaate. Karaa biraa garuu garaa jabaachuun isaa irree waaqummaa addunyaatti akka mul'atu ta'e. Garaa jabaachuun isaa, garaa jabaataa deemuun isaa irreen waaqummaa dha'ichaan harki waaqaa addunyaatti akka mul'atu godhe. Kanaaf itti fayyadame jechuudha Waaqayyo. Gara jabummaa isaatti itti fayyadame eenyummaa isaa addunyaatti maal godhe Waaqayyo? Mul'ise jechuudha. Mul'ise jechuudha. Gaafa filannoo keenyaan garaan keenya jabaataa waaqarraa deemu ammallee Waaqayyo eenyummaa ofii karaa hundumaanuu nama isa ajajamettis nama isa ajajamuu didettis Waaqayyo fayyadamee eenyummaa isaa mul'isa jechuudha. Kun karaa dinqii ogummaa waaqaa isa nama ajaa'ibudha. Gaafa nu Waaqayyotti dudda galle istiilno dudda galuu kennaan namoota biraatiif hojiin Waaqayyo maal akka ta'e mul'ifna. Sababni isaa filannoon keenya haga maddaa akka ta'e argina namni immoo kanarraa waa bara jechuudha. Kana kan inni jechuu barbaadeetiin jedhe. 18 irraa egaa inni nama barbaadu araara hin godha. Nama barbaaduuf immoo mata jabeessa hin godha. Mata jabeessa hin godha ka jedhu filannoo namichaan eegaaf jechuudha. Waan waaqa jaalalaati yeroo jennu fakkeenyaaf namni yoo baduu barbaade maal ta'uu danda'a? Baduu danda'a. Kunillee jaalala Waaqayyooti. Waan jaalatuuf filannoo namaa maal gochuu hin barbaadu? Jidduu galuu hin barbaadu. Yoo baduu barbaadde hin baddaa, yoo jiraachuu barbaadde immoo isa faana jiraata jechuudha. Filannoo keeti jechuudha. Waan filannoon nama dhiisa gaafa jedhu isa kana jechuudha. Filannoo keenya jiraanna. 19 irraa kana irratti ati yoos immoo Waaqayyo attamitti balleessaa namaa irraa argatare? Balleessaa namaa irraa maal argatare? Waaqayyo waan argatu hin qabu. Garuu waan tokko argata. Balleessaa ati balleessisanii fayyadamee namni biraa eenyummaa isaa akka baru godha. Jaalala isaatiin eenyutu mormuu danda'are? Anaanin jedha. Garuu nama nanaa kan Waaqayyotti deebisuudhaaf ati eenyu? Wanti harka namaatiin hojjetame tokkos isa hojjeteen maaliif akkasiin na hojjetteen jedhaanii? 21 namni suphee dha'u tokko suphee kutaa tokko irraa qooda mana isaaf godha. Lagootti itti hojjetamu dha'uudhaan aboo qaba mitiire? Waaqayyo inni dheekkamsa isaa agarsiisuu humna isaas beeksisuu barbaade warra akka qodaa dheekkamsaa ta'aniif badiisaaf qophaa'an kanaaf baay'ee obsuu danda'eera yoo ta'e immoo maal ta'inna laataree jedha. Qodaa eebbaa, qodaa abaarsaa, wanti biraa wanti kan jedhamu ka jiru mee tokko lammaffaa Xiimotewos bira dhaqnee waan tokko dubbifna. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irraa aga 21 gad dubbifname. Akkas jedha 19 irraa haa ta'uyyuu malee hundeen Waaqayyo kaa'e jabaateen dhaabbata. Mallattoon gooftichaa warra kanarratti in beeka. Kana malees namni goofticha maqaadhaatu jal'ina irraa haa deebi'u jedhu in qabaata jedha. Namni maqaa gooftichaa dhaatu maal haa godhu? Jal'ina irraa haa deebi'u. Fari'oon garuu maal ta'uu dide? Jal'ina irraa deebi'uu dide. Jal'ina irraa deebi'uu dide. Warri mallattoo waaqummaa qaban goofticha warra kan isaatii in beeka malee jedha. Warri kan isaa ta'an warra maal ta'aniidha? Warra jal'ina irraa deebi'aniidha jechuudha. 20 irraa mana guddaa tokko keessaa qodaa warqee irraa yookiis meetii irraa tolfame duwwaa utuu hin ta'in qodaan muka irraa yookiis suphee irraa tolfames jira. Kaan qodaa hojii ulfinaa itti hojjetanidha. Kaan immoo qodaa hojii salphinaa itti hojjetanidha. Ammas namni warra wanta salphinaa hojjetan irraa yoo of qulleesse qodaa ulfinaan ta'a jedha. Maal ta'a jedha? Mana keessa qodaan akkanaa kan nuti yoo jiraate jedha. Fakkeenya kaaya keetti qodaa jal'inaa kanarraa yoo of qulqulleesse qodaa maalii ta'uu danda'a jedha? Qodaa ulfinaa ta'uu danda'a jedha. Roomee boqonnaa 11 biraa yoo dhandhe bal'inaa irra deebinee ilaalla waan kana. Akkasitti qodaa adda addaan ba'e gooftaa isaatiif waa'ee baasu hojii gaarii hundumaaf qophaa'aan ta'a jedha. Inni hojii gadhee yookaan immoo hojii hamaaf ta'e illee irraa qulqulleessuu hin danda'a jechuudha. Ati immoo kajeellaa yeroo dargaggummaatti hammaatu irraa baqadhu.
warra garaa qulqulluudhaan maqaa gooftaa waamamanitti wajjin qajeellina amantii jaalala nagaa duukaa bu'ii jedha. Nagaa duukaa bu'ii jedha. Kanaaf jal'ina irraa yoo deebineet hin jenne Waaqayyo meeshaa eebbaa godhee nu fayyadamuu ni danda'a. Yoo jal'ina irraallee deebi'uu dinne Waaqayyo humna ofii agarsiisuudhaaf maal godha? Nutti fayyadamuu danda'a. Fariyoonitti akkasitti fayyadamee ulfina isaa addunyaatti agarsiisa jechuudha. Kanaaf karaa kanaan itti fayyadame jenna malee qulqullummaa hojjetee waan qajeelaa ta'eef itti fayyadame jenna miti. Yoo ajirra walii galleen beeku itti deebina yaadaan booda. Tole. Roomee 11 yeroo biraan baanu itti deebina yeroo 11 biraan baanu amma 9 irra jirra waa'ee muka bakkeedhaa muramee deebee itti maxxanee jechuudha waa'ee san ilaalla. 22 irraa 9:22 irraa Waaqayyoon 23 irraa akkasumas badhaadhummaa ulfina isaa namoota akka qodaa araaraa ta'an warra inni duraan dursee ulfinaaf qopheesse irratti mul'isuudhaaf godheera yoo ta'e hoo jedha. Warri qodaatti fakkeeffamne nuyi qodaan kun eenyutti fakkeeffame jechuudha. Nuyi jechuudha. Abaarsarraa gara eebbaatti maal ta'uu hin dandeenye? Jijjiiramuu hin dandeenye. Filannoo keenya eenyuun godhachuudhaan isa qajeelchee nu tolchu san Kiristoosiin godhachuudhaan jechuudha. Inni warra Yihuudotaa duwwaa waame otoo hin ta'in Yihuudota warra hin ta'inis keessaas maal godheera jedha? Waameera jedha. Kaleessa yeroo laallu Yihuudiin irraa sanyii Israa'el keessaa dhalachuun Israa'elummaa dhugaa naman taasisu. Abrahaamiin irraa dhalachuun sanyii Abrahaam isa dhugaa naman taasisu jennee ilaalaa turre jechuudha. 25 irraa inni macaafa Hosee keessatti warra kan koon ta'in saba koo jedhee nan waama. Biyya hin jaallataminis jaallatamtuu koo jedhee nan waama jedha. Innis eenyudha? Warra Ahzaab warra jedhaman warra akka keenyaati jechuudha. Kan kooti jedhee nu waame jechuudha. Amma kan kooti jedhee nu waamuun isaa bara baraan fayyineerra jechuudha. Miti. Akka kan kooti inni nuun jedhe beennee nullee ka isaa ta'uu kenna waamicha inni nu godheef maal jechuu qabna? Affeerraa isaatiif fudhachuu qabna jechuudha. Seenaa affeerraa cidhaa keessatti yaadattu yoo ta'e namoota gurguddoo beekamaniif abbaan cidhaa waamicha godhe. Isaan garuu cidhicha irratti argamaniiru. Hin argamne hundinuu rakkina dhuunfaa isaanii himatan. Kun intala fuudheera jedhee, kun sangaa biteera jedhee, kun kaan jedhe. Kana booda maal jedheen abbaan cidhichaa gara karaatti bayaa jedhee. Gara karaatti bayaati namoota karaarra jiran hundumaatu waama gara cidhaatti hojjechisaa jedheen. Inni kun namoonni karaarra jiran kun akka nu sammuu keessatti yaadnu tariitii namoota beela'aniiran akkasuma fakkaata ta'uu danda'a. Kitaabni hafuuraa akka jedhutti warroonni kunniin waamicha duwwaa eeggataaru. Dhugara dhugaatti dhufuudhaaf jechuudha. Har'allee foormulaa Kiristoosii fayyadamuu diduu keenya malee namoonni dhugaa dheebotanii bakkee keessa jooraaran baay'eetu jiran. Garuu kitaabni raajii akka jedha. Har'a namoonni baay'een gara waldaatti akka hin makamne beekaatuma Kiristoos bakkeetti isaan eegaara jedha. Sababni isaa yoo gara waldaatti dhufan fakkeenya dhugaa Kiristoosiin bakka bu'u waldaa keessatti hin argan waan ta'eef caba hamaa cabu jetti. Caba hamaa otoo hin cabin iddootti isaan eegee yeroo itti waamuu qabutti isaan waama. Waldaan hadha fakkeenya Kiristoos qaama Kiristoos ta'uu ishee kallattiidhaan maal ta'aa jirtu waan ta'eef jedha. Ibsaan jirtu waan ta'eef. Kanaaf dhufanii ka gufatanii mannaa achitti isaan eeguu jedha kitaaba raajii irratti. Kanaaf Kiristoos maal jedhaa? Hoolonni koo bakkee jiru isaanis maal godha jedha? Nan waama. Isaan immoo sagalee koo maal godhu jedha? In dhaga'u jedha. Adda baafatanii dhaga'u sagalee koo jedha. Tole kanaaf waamichi yeroo godhamu Hosee irratti saba kan koo hin ta'in kan koo jedhee isaan waame. Gara cidhaa sanii yeroo dhufnu hundinuu karaadhaa walitti waamanii dhumarratti iddoon cidhichaa guuteera monguun. Guuteera. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Arras iddoon duwwaa ta'u hin jiru aniifis hin duwwaan waamicha isaa hojiitti haa jijjiiru jechuudha. 26 iddoodhuma isin saba koo miti jedhee itti himetti ilmaan Waaqayyoo jiraataa jedhamanii hin waamamu jedha. Ilmaan eenyu jedhamanii? Ilmaan Waaqayyo jiraataa. The sons of the living God jedha. Ilma Waaqa jiraataa kan jedhame eenyudha? Eenyu naan jettu jennaan Kiristoos ati
qulqulluu ilma waaqa jiraataati. Akkasumas nuunillee the children of the living God jedha. Living God jedha. Mee Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 11 baafname. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha. Egaa inni qulqulleessu warri qulqulleeffamanis hundinuu kanuma abbaa tokkooti jedha. Inni qulqulleessu eenyudha? Inni qulqulleeffamu hoo? Amantoota jechuudha. Nu hundinuu kanuma abbaa tokkooti jedha. Abbaan tokkicha ilma isaa nuuf kennee ilmaan isaa akka taanu nu godhe jechuudha. Waaqayyo abbaan ilma isaa nuuf kennee nutis ilmaan isaa akka taanu godhe jechuudha. Sababii kanaaf inni qulqulleessu sun obboloota koo jedhee isaan waamutti maal hin ta'u jedha. Hin yeella'u. Obboloota koo jedhee isaan waamutti hin yeella'u jedhaayyuu. Kanaaf nutis warri kaleessa saba isaan turre warri kaleessa warra fo'aman hin turre karaa isaa fo'amne ijoollee waaqa jiraataa taane jechuudha. 27 irraa Isaayyaas immoo waa'ee Israa'eliitiif lakkoobsi ijoollee Israa'el akka cirracha galaanaa qarqaraa yoo baay'ateyyuu isaan keessaa hambaan isaanii duwwaatu oola jedha. Kun oduu nama gaddisiisudha. Yoo dhuma haga cirrachaa baay'atanis kan oolu eenyudha jedha obboloota koo? Warra hafan haftuu duwwaadha jedha. Haftuu keessaa warra ijoollee waaqa jiraataa warra ta'an warra dhugaatti ilmummaa Kiristoos amananii ilmaan isaa ta'uu isaanii mirkaneeffatanii warra haftuu warra ta'an akka ta'an Waaqayyoon waa gargaaru. 28 irraa akkas jedha. Gooftichi dubbii isaa isa sodaachisaa gabaabsee lafarratti maal godha jedha. Hin raawwata. Jedhee illata jedha. Ingiliffi isaa cut it short jedha. Kanaaf 1844 booda yeroo yookaan ammoo we have no time test jetti kitaaba raajii irratti. Yeroo barbaadetti gabaabsee maal godha waan ta'eef hin mura waan ta'eef. 28 Ingiliffi isaa akkana jedha. For he will finish the work in the cut it short in righteousness. Qajeelummaadhaan cut it short jedha. Because a short work will the Lord make upon the earth. Hojii isaa maal godha jedha. Lafarratti hin hojjeta gabaabsee immoo hojicha maal godha jedha. Hin mura jedha. Boqonnaa 8 keessa maal laalaa turre? 8 irratti 19 irratti uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo maal godhaara jedha. Eegaara. Aaduudhaan. Kanaaf inni gabaabsee yericha hin mura. Dhufaatiin isaa yeroo dhiyootti in ta'a jennee eegganna jechuudha. 29 irraa akkuma Isaayyaas duraan dursee dubbate gooftaan maccaa ijoollee utuu nuuf hin hambisin ta'e nuyi akka Sodoom taanee Gamoras fakkaannee turre. Haftuu isa nu hambise isa yeroo hundumaa haftuu bara Nohiitii jalqabee bara Loxiitii jalqabee yeroo hundumaa Waaqayyo kan saba isaa geggeessu maaldhaan geggeessaa ture? Haftuudhaan geggeessaa ture. Nus Isaayyaas boqonnaa 58:12 irraa akkas jedha. 58:12 hundi kennayyuu hin beekna jedhee yaadatte eeruu baay'ee namatti toludha. Ergaa yeroo kennaa kan bakka buudha jechuudha. Akkas jedhamta jedha 12 irraa. Isin isa dur diigamee ture in deebiftu hundee isa abaabilii keessanii kaa'an irratti in ijaartu. Isin warra isa caccabe deddeebisanis warra karaa isa duudee ture tolchitan hin jedhamtu jedha. Ameen. Warra isa jigee ture deebisee ijaaru hin jedhamtu jedha. Warri kun warra maalidhaa? Warra haftuu jedhamanidha. Warra dhugaa iddootti eegan jechuudha. Odoo Waaqayyo haftuu nu hambisu ta'eeti sila akka Sodoom taanee Gamoras fakkaannee turre sababa yakkaatiif jechuudha. Sababa Waaqayyotti dudda galuutiif. Especially lakkoofsa 4-5 lakkoofsa 4-5 Waaqayyo akkamitti carraa akkamii akka isaanii kenne maal jedha 4 irraa? Isaan saba Israa'el ilmummaan ulfinni isaa kakaan yerootti kakateetu seerri waaqessuun abdiin garagaraa isaaniif kenname. Abboonni qomoo kan isaaniiti. Akka firooma fooniitti Kiristoos karaa isaanii dhalate jedha. Amma kan nama gaddisiisu 6 irraa kun garuu dubbiin Waaqayyoo fiixaan ba'u dadhabee jechuu miti. Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu
Israa'el dhugaa miti jedha. Sanyii Abrahaam kan ta'e hundinuu ijoollee Abrahaam miti jedha. Kun nama gaddisiisa. Carraan haganaa hundinuu kennameefi dhugaatti sanyii Israa'el ta'uu hin dandeenye, sanyii Abrahaam ta'uu hin dandeenye. Oduun gaariin garuu Waaqayyo maal nu hambiseera jechuudha. Haftuu nu hambiseera. Hambaa 30 kan gajjiru dubbifnee gara xumuraatti finna. Egaa amma maal jennuure? Saba Waaqayyoo warri hin ta'in qajeelummaa argachuu, warri hin dhama'in qajeelummaa argataniiru. Qajeelummaan isaanii immoo amantii keessaa hin argama jedha. Qajeelummaan maaliidhaan obboloota koo? Amantiidhaan. Warroonni yeroo san turan qajeelummaa isaaniif kenname dhiisanii hojiidhaan argachuudhaaf yaalan. Argachuu danda'aniire? Hin dandeenye. Saba Waaqayyoo warra hin ta'in qajeelummaa argachuudhaaf warri hin dhama'in qajeelummaa maal godhaniiru? Argataniiru. Qajeelummaan isaanii immoo amantii keessaa argama jedha. Israa'el warri seera qajeelotaa, Israa'el warri seera qajeelota isaan godhu argachuudhaaf dhama'an garuu isa bira hin geenye jedha. Seera qabu garuu qajeelummaa bira gahuu hin dandeenye. Dubbii baay'ee ulfaataadha. Israa'el warri seera qajeelota isaan godhu argachuudhaaf dhama'an garuu qajeelina bira gaaniiru hin geenye jedha. 32 irraa dubbifne. Maaliif isa bira hin geenye jedhee gaafii gaafate? Isaan amantii keessa utoo hin ta'in akka waan inni hojii keessa argamuutti waan itti dhamaniif isa bira hin geenye. Isaan dhugaa gufannaa sana irratti dhagaa gufannaa sana irratti maal ta'an jedha? Hin gufatanii jedha. Dhagaan gufannaa sun eenyudha? Kiristoos Yesuus. Isatti qabatanii seera gara qajeelummaatti nama geessutti qajeelota ta'ee isaaniif illee akka amma ture. Garuu Kiristoositti gufatan waan ta'eef dhama'aatiin isaan dhuunfaa ofiitiin dhamaan galmaan isaan gahuu hin danda'u jechuudha. Addas nuti kan fayyine maalidhaan? Amantiidhaan. Qajeelummaa gooftaa Kiristoositti maal ta'e? Nuuf lakkaa'an. Isa keessa teennee qajeelummaa qajeeluna seerarraa seerri nurraa barbaadu karaa Kiristoosii taanee galmaan geenna malee Kiristoosiin ala wanti kun wanti tokko illee hin jiru jechuudha. 33 irraa akkuma caafame kunoo an dhagaa gufannaa kattaa nama kuffisu xiyyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanatu immoo maal hin ta'u jedha obboloota koo? Yeella'u jedha. Ameen. Inni kun warra isatti namanneef maalidha? Dhagaa gufannaadha. Nuuf garuu dhagaa itti kufnee kufaatii oollu jechuudha. Akkana jedha Isaayaas 28:16 irraa. 28 Isaayaas 28:16. Kanaafuu Waaqayyo gooftaan Isaayaas 28:16. 28:16. Kanaafuu Waaqayyo kunoo an dhagaa hundeedhaaf ta'u Xiyoon keessa nan kaa'a. Waaqayyotu jedha. Dhagaa maaliidhaaf ta'u? Hundeedhaaf ta'u. Inni dhagaa qoramee ilaallamee isa gati jabeessa. Dhagaa maal ta'e? Qoramee ilaallame isa gati jabeessa. Dhagaa isa golee qajeelchuudha. Hundee amanamaadhaas. Namni isatti amanu maal hin ta'u jedhe? Herraafamu jedhe. Dhagaan golee qajeelchus dhagaan hundeenis isuma kana jechuudha. Dubbii tokko dubbiseen gara xumuraatti fida. 1 Qorontos 3:9-11 gadi dubbifnee wajjinumaan gara xumuraatti finna. Nuyi hojii Waaqayyo keessatti hidhata waliiti jedha. Isin maasii Waaqayyooti. Mana Waaqayyo ijaaruudhas. 1 Qorontos 3:9 jalqabaara. Akka ayyaana Waaqayyo biraanaaf kennameetti akka nama mana ijaaruu beekuuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraa immoo isa irratti maal godha jedhe? Hin ijaara jedha. Adduma addaan amantii kana irratti attamitti akka irratti ijaarru garuu haa akeekkatu jedha. Of eeggannaa gochuu qabaadha akka itti ijaaru. Isuma dur kaa'ame sana malee homtinuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sun isa eenyudha jedha? Yesuus Kiristoos jedha. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan beekaa qofa waa'ee meeshaa kanaan durallee ilaalaa turre 9 keessatti. Yookiis muka citaadhaan meeshaa warqee irraa hojjetame, meeshaa meetii irraa hojjetame, meeshaa muka irraa hojjetame waan jedhu
Roomee boqonnaa 9 keessatti ilaalleef. Hoffaadhaan hundicha irratti maal godha jedha inni ijaara jedha. Hojiin nama hundumaa adduma addaan ibiddaan mul'ifamee hin beekama. Guyyaan firdii bakkeetti hin baasa jedha. Hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e ibiddi qoree hin mul'isa jedha. Kanaaf obboloota koo amantii akka ibiddaatti qoramee ilaalame ibiddaan jechuudha akka warqee qoramee ilaalame dhugaadhaaf dhaabbate. Amantii akkasii qabaannee waamicha keenyatti jabaannee warra haftuu keessaa warra isa jige deebisee ijaaru keessaa tokko akka taanu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.